Abbo, kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Hashama akkam jirtu hordoftootaa fi dhaggeeffattoota naaf tolu show sagantaa koo guyyaa har'aatiin ammoo miseensota waraana bilisummaa Oromoo fi weellistoota waraana bilisummaa Oromoo qabadhee isiniif dhufeetiin jira. Ne hordofaan isiniin jira turtiin keessan waliin haa ta'u. Jaalfiniinsa waboon uummata Oromoof maalidha jettamee yaatti? Kecha sabni nurra jira, gosa butanno gaafuun galmagaya. Tuti dungoota saba keenya bisa, katoli jiine galmaan mugeessisa. Jaalmakkoo Bilii mootummaanis ta'ee namoonni dhuunfaa tokko tokko waraana kanatti maqaa moggaasanii waamu. Kaan shiftaa jedhaa, kaan shanee jedhaa, maqaa hedduutti moggaasanii waamu. Mee ati isaaniif deebii akkamii qabdaafi? Nuwa booda humna jajjabee olola miti gawwee nuunu dadhabee. Jaal olaanaa mootummaan ODP duraanii qawwee caccabaa kana baattanii waraana guddaa kana injifattu jedhee isanii dubbate namoonni baay'een akka mammaaksaatti fudhataniitu ittiin waraana kana qeeqaa turanii. Mee ati isaaniif deebii akkamii qabdaafi? Irraahi kaa'oola ishqaa kilaashii yawawwaachisaa koo abbaa diinaaf summi kakawweessa ta'ii diinarraa. Jaal burqaa qurxummii balleessuu fi galaana gogsuun dirqamadha jedhee paarlaamaa irratti Fiqaaduu Tasammaa dubbatee ture. Dhuguma galaana gogsanii qurxummii balleessuun ni danda'ama? Mee ati jara kanaaf deebiin ati qabdu maalidha? Akka goobosoo fiigu qurxummiin koon barratu qoma dhiibee jiraata galaanni koon irratu. Jaal Eebbisaa namoonni baay'een abaa'oo durii abaa'oo ammaa jedhanii kan duriif kan ammaa garaagarummaa isaa haasa'u. Mee ati isaaniif deebiin ati qabduufi maalidha? Uutiya qabdu ladin ofii odeessaa ejjennoo keenya irras akkuma kaleessa ejjennoo keenya irras akkuma kaleessa. Jaal Michuu mootummaan karoora shanee balleessuu jedhu qabateetu jira. Shanee jechuun egaa kan jedhutti waboo balleessuu jechuudha. Waraana kana balleessuu ni danda'ama jettaati. Mee maal jetta? Taasanuutti hin bannu hanga sobduun baddu taasanuutti hin bannu hanga dhugaa argannu. Kichuu Raggaasaa atoomii uummata Oromoo qeerroof qarreedhaan dhaamsi ati isaaniif qabdu maalidha? Anis loluu nawwee dhiitadhootis kawwee oboo jabeeffannaa waltaanee falmannaa nuusee galfannaa. Hayyee dhaggeeffattoota naaf tolu show sagantaan koo guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Sagantaa guyyaa biraatiin haga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaan tura.